hordoftoota fayyoo jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii harragaa kun sagantaa bareedduu tokko qopheeffannee jirra jechuudha. Sagantichi garuu kan burteetidha. Sagantaa burteen qopheeffatte. Isheetu qopheeffatte sagantaa kana maaliif akka qopheeffatte maaliif akka shaamaa ibsitu maaliif akka jabanaa kunoo jabanaa bareedduu xinnoo kana fiddee as nu fuuldura keessee ishee beekaa maalumaafuu har'a nullee guyyaa torbaffaa keenyadha jechuudha. Haala hundumaa keessa dabarree guyyaa torba keenyee jirra kaanee jirra mucaayyuu gadi baasnee jirra. Egaa gara burteetti sin dabarsaa minagaa sin agaafattu maaliif akka shaamaa dhifee maaliif akka kun babbareedee maaliif jabanaa qabbaxxuun kun uftee as teesse kun hunduu maaliif akka ta'e egaa tokko tokkoon isinitti himtu mee dhaggeeffadhaa agarra. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota fayyoo jaalalaa nagaa koo kan kabajaa isiniin gaafadha akkam jirtu naannoo nagaa keenyadha kunoo haala kanaan babbareennee dhufne isin fuulduratti dhiyaannee jirra. Naasunillee baga nagaa taatanii nunillee nagaa keenyaa kunoo mucaa haaraa argannee jirra. Innillee nagaa isaatii kakushaanis kunoo jirti nagaa keenyadha. Sababa ittiin kunoo haala kana maaliif yettanii gaaffii isinitti uumuu danda'a. Na sababni kun hunduu ta'eefi na mudannoo fayyoon dabarsaa turte wajjiniin dabarse amman ishii bira dhufe kanatti hirmaadhe kana hundumaa ilaalchiseetudha. Sababa kanaatti kana karoorsee yaadee ituu akkas ta'eetii kan jedhee baqa jiramti wareegduu baay'een keessa warra amantoota taatanii yaa waaqayyoo yoo kana naa gootee yoo akkas jettanii kadhattanii wanta sanatti himitanii kadhattanii gaafa isiniiti baqa milkaa'ee wanti sun dhugaa ta'e immoo waa wareegdan sana immoo ofirraa baastu jechuudha. Anis gaafa ishiin deemtee mana kiimii deemtee torbee kaleessaati deemtee achi gara sa'aatii jaamnam nageessee dawwaltee baqa hafinaan jedhanii naan jette. Nan gammade maaliif nagaa ishiitidhasi baqa adeessi baqa nagaa ishiitiin deessin jedhe gammadeen sanaan booda jiruu kootti itti fufee tuman jedhuuti ammayyuu ciniinsuun nan jammarreetti. Baqa ciniinsuun hin jammarree nan ammas nan dawwalaa fi lakki nagaa kootti nan akkuma duraatii naan jette. Misaa akka mireenna baqa misaan naaf dhufootte ishedhee misaan deemee fi gara galgalaarra naan ga'u dawwaleefiin maaltu si barbaachisaan jennaan dookteeronni na laalanii ka'anii na laalaniiru garuu kanaan booda saatii ammaa kanaatiin booda waayyuun nyaatiin waayyuun dhuginaan jedhaniiru maan barbaadu naan jette. Naashiin akkas naan jettu baay'een gaddeesi baqa maaliif duroo nagaadha amma akkamitti akkas jedhumaa jechuudhaan jedhe. Tuma kanaan jirruuti gara galgalaarra naa ga'u immoo mucaan illee sirrii hin jiru naan jedhaniiru. Mucaan hin garagallee. Kanaafuu haalli inni amma kana naatti deemu immoo baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Anillee manuma taa'anii ishee hordofaa ture malee ishee birallee deemuu hin dandeenye jechuudha. Na baqa baay'ee sodaachisaa baqa jiramti baqa. Dura garaa ishiillee isinillee beektu haala ishiin keessa jirtu hunduma isaa argaanii turtan namni illee daftee hin deessu minaamin jechaanii turtan isinis ana birattis illee kun gaafaan akkas gadi baanee deddeemnu kana maanni hin deenye ammayyuu maanni hin deessu nama sodaachisa garaan kee shaarbii wayiillee irra buufadhu yookiin maaliif nama isa gara biraa naxalaa baafadhu. Baay'ee tokko sodaatu jechuudha. Yoo wadiin gatallee caammaa wanta ta'e illee okkee wayi qabaateera namni hin saqqaqaafe jechuudha maaliif garaan ishiillee guddaadha. Na waan baqa ji'a ishiirra darbiteefaa waan turtee jirtu wayii fakkaatti garuu ji'uma sirrii marra jirti jiini isheen lakkaawwachaa jirtu sirrii madha. Utuu sanaan jiruuti garuu haalli galgala gaaf sanaa baqa baay'ee sodaachisaa ta'e jechuudha baqa. Ani innaan kana innaa jedhamu baqa jiramti maal ta'itti laata ani yookiin immoo lakkuu fa'ii ta'innaa laata ijoolleen kanan jedhu durammoo gaafadheen ayi lakkii mucaama yookiin furdina mucaallee ta'aa turte
furdina mucaati mayootee malee lakkii naan jette sanaan booda bakka maalichuu isaaniiti dhannaan mucaan sirrii hin jiru gaafa isaan jedhan maa jechuudha mucaan kun jiini sagalfam namna sirruma naannaa jechuun akka oduun ani aga'ee namna akkuma nama da'uu faallee argaa turetti akkasi anna bakka kun immoo sirrii miti jedhu mormii seexanaatiin jedhe bakka suma ogumaati ishiin immoo bakka iskii waaquma naa karadhu naan jette ennaa dawwaltee natti dubbatus waaqa naa karadhu naan jette naan achumaan booda na dhugaa rabbiiti kan waaqaa caalan jedhe enna kan waaqaa caalaatiin sodaatiin hin jedhe enna wanti miseejii wayillee si ergeen ture enna miseejii sanallee barreessee fidan inni sitti ulfaate waaqayyoof salphaadhaan jedhe ennaan achumaan booda bakka ishiinis aamiin jettee deebiste achii sanaan booda waan hundumaa argan jedhee keeti bakka zimmidheen bakka macaafa faarfannaa irraati bakka iddoo tokko wayii dubbiseen sanaan booda kiyyoo namni sii kaa'e jecha nama balleessu jalaatii sin oolchas kan jedhu sana isa dubbiseen achumaan booda bakka nan karadhe yaa waaqayyoon jedhenna mucaan kun nagaana hiikamtuun jedhe amma ajajeen seexanni baasee karoora seexanni baasee dooktaroonni haaduutti fudhatanii deemaa jiran kun haaduun isaanii achumatti gamtanaa jedhuun jedhe haadooduun jedhe achiitii kaasanii ishiirra geessisuu hin danda'iniin jedhe suma dhugumaa nan karadhe bakka hojii makoo ta'eetan karannaas illee karadheen sanaan booda bakka yaa waaqayyoon jedhenna ani kana caalas hin cannaqamusi bakka atumti akka gootetti kanati uumni karaa uumama ati uumteen ta'uu qaba wanti kun hin jedhe እና kanaan booda balaa biraa waan biraa dhaguu hin barbaadu jedheen bakka karadheen achiin boodana yoo mucaan kun nagaan hiikamtee dhuftee mana kana seente shaawaa lama nan qabsiisan jedhe isuma dhugumaati waan gaaf sana dubbadheedha jechuudha ishiin illee nama shaawaa qopheessaa ture maal gootaa naan jette maal gootaa naan jechaa turte nama isa maalii galateeffatta naan jette na bakka garuu ani beeku malee maal fakkaate hin beeku sodaachaan ture innaa sana maalan dhagaa laatan jedha nagaa madeessimoo maaltu maal ta'an jedhe garuu waaqayyoof galannaa ta'u kunoo nagaashii hiikamtee utuullee humaayyuun ta'in karaa waaqni jedheen karaa waaqni uumeen waaqni ishii gargaare waaqni ishiin itti amanattee jirtu ishii gargaare nagaadhaan of galtee manatti deebitee galtee gammanneerraa humaayyuu waan bakka ganama sana naan ka'ee ishiin na kaasee iyyuu baay'uu bakka ani rafaan jira ture gaafa dawwalamu silkii mayyuu kaasuun dadhabe bakka maal faan dhagaafaa kan hin jedhu wayii immoo nama biraan natti bilbilamoo eenyudha jedhee achi silkii mashee ergan argee iyyuu kaaseetti dubbachuu waan isa bakka jiramti baay'ee tokko sodaadheenna gaafan kaasee jedhu maal jettee kan isa lafaa moo isa waaqarraa moo anaan jette galgataa anaan jettenna achi boodana naan bakka waan isaan harkaa badee bakka naasuma nahee jiru maalachuu kee jedhaan jedheeninna isa kamtu caala jettee seexana moo waaqa moo jettee naan jette naan achumaan boodana ammas naan galle maayichaa jirtaan jedheeninna jechi kooyyuu kan seexanaa moo kan waaqa caala jettee na kan waaqa caalan siin jedheen naan achiin boodana bakka kan waaqa caalee naan jette naan achumaan boodana bakka sanaan booda inni lilshine ta'ee maal akka goone isaa hin beeku bakka sanaan booda ka'een daddafeen bakka waan qopheeffamuu fi qabu qophaa'ee fi achi gara ishiillee deemee nagaashiitii bakka kuna waaqayyoo galannaa ta'u mucaashii hammattee taa'arte jechuudha. Argitaniire yeroo baay'ee wanti fagoo fakkaatu dhiyoo ta'a wanti ulfaata tokko fakkaatee dhufu immoo ni salphata jechuudha. Wanti nama sodaachisu sodaachisee yoo dhufe illee hammam yoo sodaachisee illee akka sodaachisetti hin hafuusi hammam yoo ulfaate illee akka ulfaatutti hin hafu jechuudha. Yeroo dubbatan yeroo haasa'an baay'ee tokko sodaachisaadhas garuu yeroo dhuma gahee dhumuma jala gaheetu sa'aatii dhumetti baay'ee sa'aatii dhumetti kan inni akka kana ta'e jarriyyuu dooktaranni jechuudha mina aynet gudeenyaa nesh jechaa turan yeroo isa isaanii qopheessanii meeshaan bitamee waan hundumtuu qodaan ittiin operaasyoonii godhan bitamee qophaa'ee jira sa'aatii 6 booda immoo binaanis bishaanis hin dhugamu amma guyyaa 6tti jechuudha silaa kan galgala fa'aa nyaanni fa'aa waan tokko dhufuyyuu isaan waan hin nyaatin jedhanii fi nyaata inumaan barbaadu waan hin jedheef halkan yeroo mucaan garaa keessaa na bahu na hurgufee beelli ibiddarratti qabatee dhugaa waaqa
beel achi maal godhura daabboo wayii jira daabboo wayii mirindaa wayii tokko nyaadhee akkattiin darbe isiniin jenna shaamaan akkanaaf ifee kun akkatti feermuuzii qabaxii kanaa dhugna malee har'a guyyaa addaati jedhe har'a guyyichi guyyaa addaa nuuf ta'e guyyaatti gammannudha nuuf ta'e jechuudha hin sodaatinaa isinis gara fuula duraattuu waan kamiyyuu si mudate jireenya keessatti waan baay'ee nama mudachuu danda'a sodaachuun hin barbaachisu waaqayyoon mo'a waan kamuu mo'a jechuudha waan dubbatames hin mo'a waan barreeffames hin mo'a ragaasa qabatames hin mo'a bakka kana kanaan maa gochuu hin danda'amu gaa mucaan didee dhufe isiniin eegu jedhe kana isa dooktaroonni barreessanii waanuma hin jirrellee gaafsana uumanii rakkoo akkasii qabdaa kan jedhan gaduma fuudhee gara gasheetu isaan rakkoo sadii himani rakkoo sadii kan isaan himanii ituma jedhamu sa'aatii tokko booda garuu wantichi jijjiiramaa dhufe sa'aatii naannoo sa'aatii lama walakkaatti yeroo altiraasaawundiin ilaalan immoo hundumti sirriidha immoo jedhanii ofuma isaanii sirrii godhu ofuma isaanii sirrii miteedhu sirriidha jedhanii ciniinsuun illee waan nama dhibu jechuudha. Naannoo sa'aatii tokkotti jabeessee na jalqabee sa'aatii 6:20 immoo mucaan ni dhalate. Hin dheeranne jechuudha. Dhukkubbiin isaayyuu maaliif seetan beektu gatii isaa dhiphina sana guguddaa sana odeessanii fi ciniinsuun illee xiqqaatti sa'aatiin isaa. Malee namarra ooluu danda'a, namarra illee buluu danda'a. Yeroo kan kakuu amma sa'aatii halkan keessa sa'aatii 3 kan na jalqabee bulee guyyaa isaa sa'aatii 6 walakkaatti guyyaa narra bulee narra oolee jechuudha. Kanaafuu akkas fakkaata walumaa galatti hundumtuu salphata. Warri nuti da'uu barbaadan illee bakka isa dooktaroonni isiniin jedhan isaati bakka hin amaniinaan jara bakka maaliif waan sobaate jechuudha. Kun ani fayyoo irratti akka dooktaroonni sirrii dubbanne bakka seexanatti akkas godheedha mamteera gaafa wanta ta'e ta'u akka dhuguma seexanni karaa isaaniitiin dhaqxee intinaa jettus jira. Gaafis immoo dooktaroota harkattis kan fayyamus jira si waan hin taane kan seexanni fuuldura qabdus jirti. Kanaafuu hojii isaan waan isaan jedhanii karoorsan kun hundumtuu duwwaa ta'eetu karaa yaadamiin milkooftee jirti. Isinillee warramtii bakka ganaa mana dhaabuuf jirtan yookiin immoo dhaabdaniillee ganaa da'uuf yookiin karoora bakka qabuutu akkas ta'e nan sodaadhannaa akkasii nan sodaadhatan no sodaatiina maaliif waan itti amantanitti maalis haa ta'u amantanii jirtu taana waan amantan sanatti karadhaati suniif ta'a jechuudha. Amantii kamuu qabaadha itti amantanii karattanii waan sana afaan beektan sanaan karattanii nan isinii dhagaa bakka wanta hundumti isaatti deemtanii salphaadha jechuudha. Kanuma gara kootiin kan qabu. Ila galatoomaa isiniin jennaa bultii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.